السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفوني جالتم توتا هردف توتا خينيا أكم نجا. أرانتنا فيديو جبابة تقصني كبديتين نفه. خنيس مال جا هيوما وررا غير المات يوكين درومان أبارا غير الموت ندبرتي وانجو. وأجايب دبنا سين نقبل لك. هيوما أبارا غير الموت يدبروني دنديسي. يوكان درومانيس وررا غير الموت يدبروني دنديسي. Fakkeenyaaf daa'imni tokko akka saayikolojiin jirutti dhalattee hanga waggaa torbaatti envaayiroomentii sanirraa ijaan sochii namni socho'u waan namni taatee guyyaa guyyaan godhu ija qofaan laalteetii adda baafatti. Yoo haadha abbaan isaanii san naannoon san envaayiroomentiin san yeroo san keessatti hiyyeessa ta'an saayikolojii isaan fayyadaman nuti waan akkasii godhuu hin dandeenyu waan akkanaa godhuu hin dandeenyu jedhanii fayyadaman rakkina isaanii kan isaan ol baafatanii laawudi godhanii dubbatanii fi kan qaamaan aakshinaan hojjetan ilaaltee ijoolleen tun nuti warra waan akkanaa godhuu hin dandeenyettee sammuu keessatti qabattee ittiin guddatti. Erga waggaa dargaggummaa geessee responsibilitii yookiin itti gaafatamummaan jireenya isii mataa isii gubbaa ta'uu eegale. Hojjechuudhaaf yookiin tattaafachuuf jireenya mo'achuudhaaf wantoota tokkoof sossooti. Yeroo kana argiti ni hojjetti akka gaariitti hojjetti halkan guyyaa dalaydii garuu jijjiiramuu dhabuu dandeessi hin jijjiiramtu. Saayikooloojii yookiin sammuu isii keessatti gaafa xiqqoo kan seefteetu jira. Nuti hanga fedhe hojjennus waa fiduu hin dandeenyu warra keenya miskiina waan jiru sammuu san keessatti barreeffamee jira. Hanga wanni xiqqeenyaan sammuu keessatti guddate san keessaa dillii ta'utti kan abbaarraa dhaale san niin dadhabaa hin dandeenyu dhaale san hanga keessaa badutti hanga fedhe hojjetus galmaan hin gahu. Yoo yaada san jalqabarraa boorarraa jijjiiraman. Abbootii qabeenyaa taate abbaan qabeenyaa fi haati qabeenyaa ilmoo isaanii akkuma reefuun tan waliin jennetti ni dandeenyaa biizinesa isaanii hojjetu. Isaanii waa godhu, isaanii waan gaarii godhu, isaanii pozitiiv attituudii nuti warra waan akkanaa godhuu danda'u jenii piraaktikaalii fi saayikooloojikaalii isaanii godhu agaraa guddatti. Yoo ni fi jireenya isii keessatti qabeenya yookiin barnoota biizinesaa barachuu baattillee yookiin dhaalmaan qabeenya haadha abbaa irraa argachuu baattillee ijoolleen san alkallattiidhaan ni duroomti agarta. Kun bifa saniin daa'imni tujjaaraa irraa dhalattees warra isaaniirraa waggaa torbaan saayikooloojiin ijaan ijoollee envaayiroomentii irraa baratte jeessanitti sochii haadha abbaan isii danda'an ni dandeenya jaansan barachaa dhagayaa guddatti. Erga guddatte booda osoo hin beeyne yoonii fi qabeenya keessa jiraachuu baattillee yoo haadha abbaan firra ari'anillee yoo haadha abbaan isii rabbi ittiin goonni addunyaa gubbaa jiraachuu baatanillee ijoollee san kanuma guddatte yookiin kanuma duroomte agarta. Garuu immoo ilmoon miskiinaa isumaa miskiinaan jiraattu agarta. Bakka kanatti Jeef Beezos tujjaarri addunyaa kanaa tujjaarummaan sanyiin dabartii kaje maaliif akkas jechuu dandeenye beektaa? Rich is about mindset. Tujjaarummaan waa'ee sammuuti. Yoonii fi faamilii tujjaarra dhalatte qabeenya isaanii dhaaltee osoo hin taane waan sanyii isaanii yookiin dhiiga isaaniitirra dhaalte hin ta'in sammuun ni dandahaa sammuu ta'e keessatti yeroo dheeraaf qabattee guddatte saniitu si jijjiirama jechuudha. Kanaafuu nuti maal godhuu qabna asitti? Nuti warri carraa akkanaa mudannu kun wanni godhuu qabnu nuti ni dandeenya ni duroomna jennee sammuu teenya keessatti himuu danda'uu qabna. Yoo san sammuu keenyatti himuu baanne hanga fedhe hojjettus hanga fedhe hurkitus hanga fedhe laffaatus jijjiiramtus maaliif sammuun ta'e ni danda'an jenne. Faarmaasistiin tokko kana jedhe nuti dawaa kan kenninu waan dhukkubsataa san fayyisu qofaaf osoo hin ta'in waan dhukkubsataan san dawaa san gizeen bitadhee fayyadame na fayyisa jee yaaduuf kan hinaaf. Saayikooloojii isaatiitti dhukkubni san na fayyisa dawaan san na fayyisa jee ergatti amane dawaan san dhukkubni sanis irraa fayyaa dawaan sanis ni fayyisa. Waan dawaan san fayyiseef osoo hin taane waan dhukkubsataan san sammuusaa amansiiseef na fayyisa jee waan amansiiseef. Kanaafuu ni dandeenya jettee yoo amansiisuu baatte anniin durooma jettee ani waan akkanaatiin godhattee hojjechuu baatte hanga feeta halkanii guyyaa hojjettus galma ga'uu hin dandeessu duroomuu hin dandeessu. Kanaafuu sammuu teenya amansiisu wanni hin danda'amne hin jiru. Nothing impossible. Wanni hin danda'amne hin jiru ni danda'ama jennee amansiisuu danda'uu qabna. Yoo nuti akka daa'ima tujjaara sanitti maallaqaa wajjin guddachuullee baanne guyyaa keessaa jireenya keenya tattaafannee fooyyeessuuf jecha kan walitti dhufneen kana kufnee kaanee sammuu teenya amansiifnee ni danda'ama yoo ka jennu taate nutis wanni duroomurraa nu daangeesse tokkolleen hin jiru. Abdii kutachuu dhabuu fuula duubatti deebuu dhabuu kan galma namaan ga'u malee waan maallaqa guddaa qabaatteef osoo hin taane waan yaada guddaa yaada cimaa ni moohaa yaada jiru yoo qabaatte
duroomta.